Dhalattoonni naannoo Tigraay garee shororkeessaa TPLF ji'oota dura gaachana biyyaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa irratti haleellaa gaggeessuu irra darbee haga har'aatti biyya diiguuf oduu sobaa raabsaa jiraachuu himan. Oduu sobaa raabsuu irraa kan ka'e dhalattoonni Tigraay fi dargaggoon naannichaa waraanaaf akka bobba'anii fi rakkina adda addaaf akka saaxilaman waan taasiseef dhalattoota Tigraayiif kan iddoo hin qabne ta'us mul'iseera jedhan. Gareen shororkeessaa kun biyya diiguun alatti uummata irratti oduu sobaa facaasuun uummanni Tigraay obboloota isaa naannoo biraa waliin akka nageenyaan hin jiraannes gochaa jira jedhan. Kanaafuu dhalattoonni naannoo Tigraay hojii garee shororkeessaan kun gochaa jiru dhaabbataniitti yaaduu fi meeshaa isaa akka hin taane hubachiisuu qabnaa jedhan. Haadholiif abbootiin naannoo Tigraay jiran ijoollee isaanii akka meeshaatti itti fayyadamaa kan jiru garee shororkeessaa kan balaaleffachaas jiru. Dhalattoonni naannichaa uummata Itoophiyaa kan biroo waliin ta'anii utubaa biyyaa kan ta'e raayyaa ittisa biyyaa bukkee ta'uu fi wanta barbaachisu mara gochuun dirqama lammummaa isaanii akka ba'anis mirkaneessaniiru. እኛ በጣም ነው ግዘዋለን የኢትዮጵያ ሕዝብ መድረስ አለበት የሕዝብ ኑቲ ባየ በላለፈና አማስ ዱረስ ኒ በላለፈና አንጋ አደ ወራና ዴሙት ራያ ittisa biyyaa keenya ni jajjabeessina አሁን ያየነው ያለነው ወደ አፋርም ወደ አማራም ክልል እየገባ ያለው ኃይል አኩማ አርጋ ጅሩ ሁምኒ አፋሪ ፊ ናኖ አማራ ጋሌ ጅሩ ኩን dargaggoota daa'immanii fi jaarsolii kuma dhibbaan lakkaa'aman lubbuu baasaa jiram. Kanaafuu nuti akkuma dhalataa Tigraayitti ummati Tigraay akka ummataatti dhaabbatee utuu itti yaade jedheen yaada. የትግራይ ህዝብ ራሱን ከዛ ከጁንታ ቡድን ለይቶ uummanni Tigraay garee shororkeessaa kana irraa adda of baasee garee isa dhugaa biyya isaatii fi dhaabbate waliin deemuu qaba. Gareen kun Itoophiyaa diiguuf waan dhufeefi nuti immoo yeroo Itoophiyaan diigamtu caljennee ilaaluu hin qabnu. Kanaafuu uummanni Tigraay kana hubachuu qaba. ራሱ ኢንተረስት እድሜውን ለማራዘም እያደረገ ያለው ስራ ነው. Fedhiin isaa umurii isaa dheereffachuuf hojii hojjechaatii jirudha. Dargaggoonnii fi uummati Tigraay diduu qaba. Gara waraanaatti galuu hin qabu. Dargaggooti kanneen gara waraanaattis galuu hin qabanim. Ani maaliifin du'aa yookiin maaliifin wareegamaa jedhee ofii isaa gaafachuu qaba. Kanaafuu balaaleffachuu qaba. Gareen shororkeessaa TPLF Affaariif Amaaraatti gocha raawwateen dhalattoonni naannoo kanaa 300 ol ta'an manaa fi qabeenya isaaniirraa kan buqqa'an yoo ta'u yeroo dhiyootti naannoo Affaaritti iddoo Gaalikoomaa jedhamu gocha suukanneessaa raawwateen daa'imman 107 dabalatee lubbuu namoota qulqulluu 240 ol balleesseera.